Gaya kapone ordofan YouTube ko akkam jirtu nagaa keessanii anis baay'ee nagaa koodhaa galatoomaa waaqayyo warroonni maatiin haftaatan guddaa galatoomaa warroonni maatiin taanis maatiin haftaana jajjabeessaa asmaraan irramoo waa'ee mataa keenyaaf waa'ee rifeensa keenyaaf qabadhee nufi jechuudha yeroo maraa miicachuuf yeroo jedhudha kanaan fayyadamu akkuma argaa jirtan amma mataan koo akkasti quxuxuriisaa gurguddisee ayeen jira jechuudha kanas immoo akkuma argaa jirtan qabadheen yaadheeraa muuzii killee avokaadoo urgoo kana hundumaa maashiniitti naqannaa jechuudha amma walii wajjin hojjennaa fayyadamaa obboloota koo maatii immoo naaf ta'a subscribe godhaa YouTube koo na guddisaa siniin jedha faayidaa qaba waan ta'eef ofiifis immoo fayyadamaa waanuma beeknurraa walaa barsiisnu jechuudha. Ani by the way waan na fayyadeefidha. Nama biraa immoo fayyadaa hin fayyadu beeku garuu anaan na fayyadee faayidaa guddaa waan qabuufi as bahee dubbachaa jira jechuudha. Malee zin jedhee subscribe argachuuf yes immoo waan biraaf miti jechuudha. Garuu namni tokko waan tokko irraa bu'aa argateera yoo ta'e nama sakaaniif yoo qoode maal rakkoo qaba rakkoon qabu mitiire akkasitti na hubadhaa akkuma argaa jirtan kunoo killees urgoos muuziis maashinichatti godheen jira jechuudha kun immoo avokaadoodha akkuma argaa jirtan avokaadoon koosii kana baay'ee bushaateera avokaadoon koo jechuudha bushaatee garmalee keessi isaa iddootti hin gurraacha'ee jechuudha na kana fakkaataa jechuudha akkuma argaa jirtan keessa isaa ergan gargar baqaqsee booddee akkasitti maashiniitti naqadhaa jechuudha maashinichatti naqachaa jira. Baay'ee tokko gaariidha dhugaa rabbi an akkatti natti maama'ee jiru isinitti waan danda'u baay'ee natti tolee jira jechuudha akkuma argaa jirtan immoo qibaatii kanaa jechuudha ani erganii wahidii fayyadamuu eegalee hamma natti dibachaa hin jiru qibaatii jechuudha xiqqooshee hojii wajjin hin ulfaatu amma miicuun rifeensa ofii kana fakkaataa jechuudha. Baay'ee gaariidha obboloota koo dhugaa rabbi baay'ee ani rifeensa koo beekaa utuu duraan akkas jijjiirama qabaataatti hin beekee waggaa amma kana zinje'een taa'u nan fayyadama ture garuu ani hin beeku jechuudha akka inni akkas jijjiirama fidu jechuudha na akkasidha akkuma argaa jirtan amma quxuxuriisaa fufurdisee dha'eenidha jechuudha gaafa miicadhee bahee buluu maajikii caafii isaan dibaa qibaatii fasaashii immoo buqqee isaan dibaa jechuudha akkasiin immoo shamadhaa jechuudha jechuun gaariidha bakka yoo shantanii keessan bareedaadha jajjabu kana fakkaata akkuma argaa jirtan amma hiikaan jiraa jechuudha akkasiidha jechuudha baay'ee namatti tola jechuudha. Buluu maajikii warreen bitne please bitadhaa. Buluu maajikiin akkuma maqaa isaa buluu maajikiidha. Dhugaa rabbii baay'ee tokko namatti maamaa jechuudha. Na akkasii bitadhaa fayyadamaa rifeensa keessaniif fayyadamaa obboloota koo. Wiigii wayyuu kana wayya yeroo baay'ee dubbadheera waa'ee wiigii kana wiigii jiru waliin jaalannu maal akka ta'e hin beeku. Kanaaf bitadhaa hundumti keessan fayyadamaa keessattuu warra akka mataa koo mataan keessan akkas dabbaarii ta'e jechuun jiratti mataan uumamaan nama dabbaru tokko jira joo mataan keessa yoo akkas ta'e dhugaa rabbii bitadhaatii muuzii kanaa wantuni kanaa fayyadamaa faayidaa guddaarraa argattu jechuudha kanadha amma maashinii daakeen walitti deebinaa jechuudha sagaleen ejaa galuuf
sagaleen ijaa galuuf daakeetaniin walitti deebina. Akkuma argaa jirtan amma deebi'ee dhufeen jira jechuudha. Daakamee jira. Daakadheen jira jechuudha. Baay'ee tokko gaariidha dhugaa waaqa dibadhaa. Sagalee galuuf yeroo tokko dhiifama maashiniin akkas ta'a jechuudha. Akkuma argaa jirtan kunoo hidhiin akka qopheeffadhee kana fakkaatti jechuudha. Namni tokko jechuudha akka kooduriitti mataan hin guddatu namni ijoo nama baay'eedha. Mataan waan hin guddanneef hin qabu garabbii fayyadamnaan jechuudha. Rifeensa keenyaaf waan ta'u nuti dinnaan nuti fayyadamnaan rifeensi keenya waan hin guddanneef hin qabu. Hin guddata. Mataa parsantii amana hin guddata. Garuu maanni mataan kan barbaadu rifeensi keenyi seeraan hanqabuu barbaachisa. Tokkoffaa gaafa mushon miicannee gaafa baanu fakkeenyaaf akkaataa qibaatii itti dibannu sana eeggannaa yoo goone rifeensa keenyaaf immoo qibaatii barbaachisu hundumaa yoo binne hunda yeroon isiniin jedhu waan isinitti tolu waan rifeensa keessaniif ta'u. Amma fakkeenyaaf ani Vaatika waan jedhamu hin jaalladhu jechuudha. Rifeensi koo hin jaallatu Vaatika waan jedhamu. Shaambuu Vaatikaa, qibaatii kireemii Vaatikaa akkasumas immoo qibaatii fasaashiis waan garagaraa hin jaallatu Vaatikaa kan ta'e yeroon ittiin miica'u mataan koo girjijjija jechuudha. Akka caafii intini hin jabaata jechuudha. Kanaaf na jalaa jabeessaa ani fayyadamu jechuudha Vaatikaa. Yeroo baay'ee shaamboo ani fayyadamu shaamboo abukaadoo kanadha jechuudha. Qibaatiin immoo kanadha jechuudha. Blue Magic caafiisaa qibaatii jirjiirii kan jedhamu beektutti qibaatii jirjiirii isaa nan fayyadama jechuudha. Isa bishaanii innis gaariidha. Buqqee mataa kootti hin dibaa jechuudha. Isa caafii isaa irratti immoo Blue Magic hin dibaa baay'ee gaariidha jechuudha. Akkana fakkaata. Amma walii wajjin dibannu jechuudha. Akkuma argaa jirtan kana rifeensa koo qulqulluricha hiikee barakkachiisee jira jechuudha. Hiikee jira. Gama tokkoon go'een garuu duroonti ni gochuu qaba. Akkana irratti hin balleessiniif yaachuu yeroo baay'ee narratti balleessaa intini. Amma walii wajjin dibannaa jechuudha. Akkana akka argaa jirtan kana gargar saaqeen nan mushuudhaa jechuudha. Argitan akkatti mushuudhaani caafii isaa qabee mushuudhaa jechuudha. Wanti kun immoo nama cannaqa. Wayi rifeensa dur mataan koo akkas miti guys. Dhugaa rabbi rifeensi koo dur akkas miti. Nagarrama taa'ee jechuudha. Wanti kun immoo na cannaqaa jira jechuudha. Hiicuu mana wayyaa malee na cannaqa. Akkuma argaa jirtanii amma nama mushuuxaa jechuudha. Gargar saaqee nama mushuuxaa jechuudha. Argitanii? Akka rifeensi koo akkas ta'e hin beeku dur jechuudha. Otoo
isattiin tokkosan jechuudha. Ijoolleen biyya Arabaa jirtan beektu isaatiin otoo akkasiin godheeni akkas lallaafee hin beeku jechuudha. Garuu hidii kanaaf tini faayidaa guddaa qaba buluu maajikii. Kanadha akkuma argaa jirtan amma hin dibadhaa jechuudha. Gadi yaa'e akkuma argaa jirtan kana kunoo Jirtan akkasiin dibachaa jira jechuudha. Caafii isaatti illee nan diba. Akkasitti gargar sassaaqxanii hin dibattu jechuudha. Gargar sassaaqxanii dibattaniitu meesaajii gootu jechuudha. Immoo sabbukkeen hin diba. Das nama jedhaa jechuudha. Akkasiin gargar sassaaqxanii hunduma wal geessistu jechuudha. Akkuma argaa jirtan akkasitti iddoo hunduma isaa waliin geessisa mataa koo jechuudha. Meesaajii godhadhaa sirriitti rifeensa keessa yeroo waa dibdanii jechuudha. Faayidaa guddaa qaba waan ta'eef. Hunda isaa takkaatti. Hunda isaa immoo takkaatti hin dibinaa gargar sassaaqaatii dibadhaa. Faayidaa guddaa qaba waan ta'eef. Fayyadamaa bakka uummata keenya dhugaa rabbii fayyadamaa. Faayidaa guddaa qaba waan ta'eef jechuudha. Waan yeroo baay'ee na qocca'u maaliin godha duubatti deebi'een fidu yeroo baay'ee tu kana dura akkasitti mataa koo dibeera ta'ee ji'ee yaada bartanii waan darbeera garuu tu yeroo sana akka kanatti dibee akka beera ta'ee gaarii ture farmi yemman dibaa ture. Farmi faayidaa hin qabu miidhaa malee jechuudha. Miidhaa guddaa qaba garuu faayidaa hin qabu. Kun garuu faayidaa guddaa qaba. Tokkoffaa rifeensa keenya isa tabalashee deebisaa. Even hojjaallee ni dabala dhugaa rabbii ijoo wanti kun beektu miti. Hojjaallee ni dabala jechuudha. Kanaaf sirriitti fayyadamaa maaloo isin hin darbina. Erga darbee sareen dutti yeroo erga darbeeti waakkachuurraa amma waan isin fayyadu godhachuus ni wayya. Fayyadamaa isiniin jedha. Akkuma argaa jirtan kunoo gargar sassaaqee dibaa jechuudhaani.
sirriitti ni hubattu jedhee yaada akkaataa itti fayyadamaa jiru. fayyadamaa jechuudha. Fayyadamaa faayidaa guddaa qaba uummata keenya. Kuma argaa jirtan akkasitti mesaajiin bu'aa jechuudha rifeensa koo. Mesaajii sirriitti barbaachisaa waan ta'eef. Qabbanaa namatti tola jechuudha. Baay'ee namatti tola. Asxaa jechuudha. Kastiin dibachaa jira jechuudha. Tigisti illuu akka isheen akkas gootu gorsa warra beektan warra itti dhiyaatan. Dhugaa rabbiitu mataa ishee seeraan qabattee isheen faa jechuudha. Inuma guddata waan hin guddanneef hin jiru. Fayyoon jaalalaallee yeroo baay'een dubbatti akka mataan kun guddatu jettee mataa isheen guddata waan hin guddanneef hin qabu garuu nutu nankabaa qabatu malee hin guddata jechuudha. Erga rifeensa kootii mataan hin guddanne jira jee yaadu addunyaa kanarra. Dhugaa rabbii. Kanaaf mataan akkaataatti qaban barbaada bakka. Tigistii barbaada, obsa barbaada. Namni tokko mataa isaa sirreeffachuuf obsuu qaba. Takkumaan amma hammatti ka'ee maaliif naan dheeratu jechuu qabu. Dura mataan illa sallasaa suuta immoo inni caccabuun dhaabbataa wajjaa dabalaa deemaa akkasidha bakka haalli rifeensatti guddatu. Koo dura akkas ture jechuudha. Kanaaf jala jalaan suuta jee wajjaanis dabalaa deema. Uumamumaan mataan keenya mataan Afrikaa beektu yoo tokkofame akkan istireetii ta'ee xinnoo wajjaa dabalu. Yoon tokkofamne mirmirmirmaan jaa. Tokkosee hin beekuu jechuudha. Tureera ergan tokkosee. Waggaa guutee ergan tokko fadhee istireetii aan ergan tokko fadhee waggaa guuteeraa jechuudha. Of biratti tokkosuu hin dandeenye hojii kana ijaanatti baay'atuuf jechuudha. Kanaaf yeroo tokko waaqni nu gargaaree tokko fadhee nan laalaa jechuudha. Kanaaf kunoo kana fakkaata viidiyoon koo har'aa hundumti keessaniyyuu fayyadamaa faayidaa guddaa qaba waan ta'eef warroonni mataan keessan farmiin balleesse fayyadamaa isiniin jechuun jaalladhaa. Wuxxeetii isaa hin argitu yeroo dhiyootti bakka hamma ji'a shaniitti jabaadhaa fayyadamaa ji'a shaniif ilaalaa ji'a shanii booddee immoo wuxxeetii mataa keessanii argitu jechuudha. Ji'a shan ji'a ja'a ji'a lama ji'a sadiitti kan wuxxeetii isaa argus jira. Kanaaf hundumti keessaniyyuu jabaadhaatii sirreeffadhaa isiniin jechuun jaalladhaa. Akkuma argaa jirtan kunoolaa maddoo kana gaheeraa jechuudha. Wayyaa kootti gadi butuusaa xiqqoon tolfachaa jira. Akkuma argaa jirtanii. Amma wajjaansaa kunoolaa iddoo kana jira jechuudha. Inta marmarata jechuudha yeroo intini goon
gadhiisan maaliif akka ta'e hin beeku. Kana fakkaata guys. Asti misaajiin bu'aa jechuudha yeroo baay'ee. Asti misaajii bu'aati rifeensa keessanii seeraan akka bakkabadhaa jechuudha. Hojiin koo har'aa kana fakkaataa. Warreen afaan fayyadamtan jabaadhaa isiniin jedhaa. Nagaan turaa, subscribe go'aa, maatii kunaaf taabaa isiniin jaalladhaa. Bye.